السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع كفوني هردفتوتا في كبجمتوتا سني موتي ترجرتو هردفتوتا كبجمتوتا كيان نغان ترغالتا ربي الحمد لله نسينجا هردفتوتا كبجمتوتا كيا هارجت وغورستي كشو إشي إسيني gumaachu fin isininja hordoftoota fi kabajamtoota kiyya wanta gaarii jechuudha yoo namaaf gumaachan jechuudha yookiin dammoo namaaf qoodan jechuudha rabbiin biraa jechuudha qooda argatan isininja hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namni tokko jechuudha wanta nan haasoo kanarraa dhagahee jechuudha namni tokko yoo sirraa nama dhibbaa yookiin nama baay'ee keessa jechuudha sinii galee namni tokko yoo sirraa jechuudha anaaf bu'aa qabdi jechuudha akkasiin isinin hordoftoota fi kabajamtoota kiyya keerii argadha rabbiin biraa yoo dhaga'ullee baatan jechuudha yoo sirraa'ullee baatan keeriin argadha jechuudha rabbiin biraa nama waan gaarii haasa'u rabbiin biraa jechuudha keerii argataa jechuudha kanaafiyyuu gorsa xiqqishoo ishiitiin isinii qaban isinin hordoftoota fi kabajamtoota kiyya wanta hundumaa jechuudha wanta gootan hundumaa rabbumaaf jecha gochuudha jechuudha namaaf jecha osoo hin ta'in namallee innaa gargaarta waan gootan hunduma isaatiyyuu jechuudha rabbuma keessanii jecha godhaan isininja hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hara jechuudha waa'ee Nasraa Gursumiin dubbachuu dhufee jechuudha Nasraa Gursum waa'ee ishiitirraa hin dubbachuu dhufee jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya jechuudha ani kan hin jedhu isin jechuudha Nasraan hin caffarti iddoo caffaraa dhayxanii too maal maxarraba ishii arrabsaa isiniin jedhe hordoftoota fi kabajamtoota kiyya intala nagaan teessu deemtanii dhayxanii jechuudha arrabsitanii jechuudha jala teessanii jechuudha arrabsitanii raawwattanii ishii caffarsiistanii jechuudha kan caffarsiisellee isinii jechuudha osoo isin liivii ishii jala seenuu baattanii gizee ishiin caffartu san jalaa yaatanii jechuudha Nasraanii hin caffartu jechuudha eenyu irratti caffartire ishiin bar kan caffartu isin irratti caffarti jechuudha yoo isin hin jiraatin eenyu irratti caffarti nama irratti caffartu hin qabdu jechuudha dammoo jechuudha akka ishiin caffartullee kan godhe isin jechuudha nama maaliif arrabsitan nama arrabsuun akka haraama ta'e akka cubbuu ta'e haga abbaasun jechuudha isin dhiisutti akka rabbiin illee isin dhiisne beektan rabbiin jechuudha haqa ofii isin dhiisa ummata qashtii rabbiin haqa ofii jechuudha yoo ati tooyibaa deebite toobattee jennaan rabbiin jechuu garuu akkasillee waan jedhu immoo rabbiin nu dhiisa jettanii waan balleessinaa malee innaa jechuudha rabbiin haqa isaa jechuudha isin dhiisuu danda'a jechuudha garuu jechuudha haqa namaa akkasiin hin dhiisne beektani haqa namaa rabbiin isin dhiisu jechuudha maaliif namni sun osoo isin hin tuqin jechuudha isin itti tartanii nama arrabsu jechuudha ihee wanjalno addunyaa tanarratti illee wanjaliidha jechuudha dammoo deebitanii karaa rabbiitti illee irraa gaafatamtanii jechuudha irraa gaafa hordoftoota kee jechuudha akka amma jechuudha maal jettanii babbareedanii jechuudha asirra deddeemtanii jechuudha namaa ol isinitti fakkaa isin of fakkeessitanii jechuudha fakkeenya jechuudha ana malee namni hin jiru jettanii maali jettanii jechuudha lax jettanii jechuudha nama isin tuqe tokko nama isin hin geenye tokko osoo isin tuqanii ofirratti dhiisu jechuun hin ta'u jechuudha ofirratti dhiisuun xuruu miti nama isin tuqe tokko jechuudha garuu osoo isin tuqin lafaa kaatanii nama jala deemtanii nama arrabsitanii jechuudha karaarra nama balleessitanii jechuudha bakka waan hin taane keessa nama galchitanii jechuudha nama sanirraa akka isin gaafatamtan beeka guyyaa duutanii jechuudha addunyaa tanarratti naftan addunyaan tun kantuudha jechuudha laa kantuudha jechuudha namni nama badaa tokko sirreensellee akkasuma jechuudha zajaa qabaa jechuudha wanta ati gootu hundi isaatiyyuu sii lakkaawwamaa jechuudha hundi isaa jechuudha kan hin dagatina rabbiin isin hin argu isinitti fakkaatin waan hundumaa jechuudha baala jechuudha baala beektan baala baarzaafii irraa lafatti gadi buutuyyuu rabbiin hin beekaa jechuudha wanti takka maaliif isatu uume waan ta'eef jechuudha isatu uume waan ta'eef nuti jechuudha addunyaa tanarra jirutu baay'ee rabbiin illee nun barre wayii nutti fakkaatu danda'a jechuudha baay'eedha nuti jechuu dandeenya jechuudha rabbiif garuu jechuudha nuti haga xabbitaa beektan hanga xabbitaa gaanii keessaa hin geessudha akkas jedha jechuudha macaafni quraanaan beeku jechuudha hanga xabbitaa wannoo keessaa hin geessu jechuudha gaanii keessaa xabbitaa jechuun imimmaan ta'etu nu gizee buutu jechuudha guddoodha miti hangas rabbiin biratu nuti hagas hin baay'annu jechuudha kanaafuyyuu waan rabbiin isin hin beekne isin hin argine wayii isinitti fakkaatin jechuudha boru irraa azabamtanii jechuudha laa irraa gaafatamtanii jechuudha laa irraa gaafatamtan
nama lafaa kaatanii nama hin tuqinaa nama hin arrabsinaa jechuudha. Maaliif arrabni namaa haga nama gubu an ofii kiyyaa'in beekaa jechuudha. Ofii kiyyaa'in argee jechuudha. Arrabni namaa baay'ee nama guba waan hin taane keessa illee nama seesisaa jechuudha. Karaarra illee nama dabarsaa jechuudha. Arrabni namaa illikii nama seesisu waan ta'eef jechuudha. Garuu namni sun sababii kee yoo waan badaallee dalage jechuudha situ irraa gaafatamaa jechuudha. Maaliif situuyyuu waan kana keessa akka seenu godhe sababii si'ii jechuudha. Sababa taateefi jechuudha. Kanaafuyyuu waan hin taane irraa fagaadhaa. Obboleessa keessanii obboleetti teessanii jechuudha. Obboleetti teessa waan badaadhaan hin hawwinaa jechuudha. Waan gaariidhaan hawwaa malee badiishi yoo balleessite yoo dandeessan gorsa yoo hin danda'in jalaa kutaayii jechuudha. Jalaa kutaa namni jalatti isinii hin jiru jechuudha. Amantii kam keessatti illee nama arrabsaa akka jedhu hin jiru. Nama arrabsaa akka jedhu hin jiru jechuudha. Eessaa fiddan isin? Saa sheexaana isin barsiise? Nama lafaa kaatanii jechuudha. Nama isin xunye tokko lafaa kaatanii dhimma isaatiif jettan. Hanja ofii jechuudha. Namni mana ofii taa'ee waan barbaade haasa'uu danda'a jechuudha. Nama gara kiyyaa mana kiyya taa'ee waan barbaade haasa'uu danda'a jechuudha. Garuu nama jala deemtanii mana isaa deemtanii jechuudha. Arrabsitanii jechuudha. Arrabni xuruu miti. Arrabni gaarii miti jechuudha. Abbaadhaa fi karaan laalisuun isaaf jechuudha. Karaadhaa jechuudha. Isatu itti gaafatama. Abbaati itti gaafatamaa jechuudha. Yoo barbaade Nasraa Gursum jechuudha. Paantii uffattee adeemtu. Paantii uffattee adeemtu. Sinii galee wanti nama galchuu hin jiru jechuudha. Ishiitirraa gaafatama. Ishiitirraa gaafatama bakka ishiirraa gaafatamtan. Ishiirraa gaafatamu dhiisatti haadhaaf abbaa keessaniirraayyuu gaafatamtanii jechuudha. Haadhaaf abbaan keessaniyyuu isiniif ittiin gaafatamanii jechuudha. Kanaafuyyuu wanti isin dakalu hin jiru. Irraa goraayi nama hin arrabsinaayi nama arrabsuun xuruu miti jechuudha. Yoo namni isin tuqe hin dhiisinaa. Yoo namni isin tuqe fannisaanii jechuudha. Fannisaanii. Yoo namni isin tuqee jechuudha. Garuu yoo namni isin tuqin lafaa kaatanii raawwatanii jechuudha. Nama tokko itti hin ceenaa irraa gaafatamtan waan ta'eef jechuudha. Sababbiin isinii waan ta'eef sababbiin isinii jechuudha. Sababa maaliif taatan? Maaliif taatan? Shamarran keenya bara takka ganaa ilmoo dhaltanii bara. Ganaa shamarra dhaltanii jechuudha. Kan Nasraa caaltu dhaluu dandeessan. Kan Nasraa harka dhibba deebitu jechuudha. Maali? Kinoo kan qullaayyuu tokko irra deemaa jiru miti nama akkasiisan maa deemtanii arrabsine? Maa deemtanii arrabsine? Indoom kibiriitti gootaniitu ol fiddanii keessummeessitanii jechuudha. Mana waamtanii mana kabajamoo obbo Mubaarakitti jechuudha. Waamtanii raawwattanii indoom haasofsiisaa turtanii miti? Umaa badiin qabdu jettanii baay'een keessan jechuudha. Duutii godhaa turtanii miti kan badii qabu isaa ishiinumaan balleessitee hettaniito jechuudha. Maal jechuudha jedhe Taayyeen. Dhugaa jedhe bar. Taayyeen dhuguma jedhe bar. Ishiirayyuun dubbanne akkamitti Nasraa ishiira dubbattan. Ishii maaliif arrabsitaniin? Irraa goraa'e jechuudha. Nasraa Gursum irraa goraan. Nasraa Gursum waan feetillee yoo haasofte jechuudha. Goobaziidha jechuudha. Jaynaadha jechuudha. Goobazii ana jette jechuudha. Ishii feenessa ta'uuf jechuudha. Namni feenessa ta'uuf waanuma arge haasaa feenessa ta'uudhaaf waan baay'ee haasa'uu dandeessi garuu ishiin jechuudha. Goobaziidha jechuudha. Kanaafiyyuu irraa goraa'e jechuudha. Hordoftoota kiyyan nama hin arrabsinaa. Obboleetti teessanii yoo badii qabaatte gorsaanitti karaa irratti deebisa. Saniin alatti garuu ni arrabsinaayi irraa goraa'inis ni akka kiyyattanii. Arrabni namaa waan hedduu keessa nama galchitee an ofii kiyyaa waan argee jiruuf karaa irraa nama balleessiti jechuudha. Arrabni namaa kanaafuyyuu nama arrabsinaayi. Sababbiin isin ta'e boru jechuudha irraa azabamtan. Addunyaan tuni kantuudha boru gattanii biraa deemtan ni salphattu jechuudha. Akiraa teessan kan boru hin dhabina kanan isinii dhaamaane obboleettiin keessan. Sammaachuu. Afuulayin afaan gubee taasise gurraacha fonfitee nu lafee dhorkachuun maraacha jecha afaanii bahee ta'e bitaacha lekkannaas gabaa lemba lammadu zaacha dubbiin akka